Hindan deessu taanaan dhiisi. Hindan deessu taanaan waliin galchi. Haadha manaatii fi abbaa manaa gidduutti shira yaadin. Ibsaa abbaa chaanela OTN Tube baay'ee takka tumanii garafanii miidhanii kun hundinuu maalii fi jarri suni jara ana barbaadu. Jara sila ana tumuudhaaf ana barbaadu jechuudha. Warroota viidiyoo san hin daawwatiniif viidiyoo kana kuno na cina daawwachuu dandeessanii. Kun olaalaga warri yaadoo dorsaa tureefi. Yoo sobote kana godhachuu danda'an namni kun gonkumaa hin danda'u. Ilmaan irraa akka malee akka singoone akka kiyya kana akka singoone. Yoo itti cime malee ilmi dhiiraa tokko kana godhata. Namoonni baay'een koomentii jalatti barreessitanii turtanii sobaa hin kijibdaa piraankii nurratti hojjetaa jirtaa jettanii turtanii gonkumaa daawwattoota keenya piraankii miti dhugaadha. Fageenya nadooweef malee si yaaduun himne haadha koo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee daawwattoota hordoftoota maatii channel keenya jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kana onirraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin biraa qabdu isin jenna. Maal qabatee dhufee yaaddoon jechuun keessan hin oolamu. Wanti niin qabadhee dhufee daawwattoota hordoftoota keenya ibsaa ni beeytanii ibsaa abbaa channel OTN Tube ni beeytanii mucaan suni waan balleessee hin qabu wanni tumaniif badii tokkollee hin qabu. Badiin inni tumameef yaaddoo sabaa bira ni dhaabbanna. Yaaddoon sabaa obboleessa keenya garuma fedheenuu bira hin dhaabbanna. Jaartii isaa galchuu ammoo jala deemnee jaartii isaa manguddummaadhaan galchinaa jedheeti viidiyoo irratti haasa'ee ture. Viidiyoo tokko immoo na bira dhufeeti ana wajjin asitti waliin haasofne haadha mana kiyyaatillee dubbisee asii kee mucaan sun na biraa deeme. Wanni mucaan sun tumameef maaliif akka tumamellee natti hin himne baay'ee takka obsa qaba. Viidiyoo arkeetumaan callisee tuma deemee dhaqe. Yoon hin dhaqu kun akkanatti ciisee iyya hin bo'a ciisee bo'a. Maal taatee jedhee gaafadhe waa'uma keetirraa kadheen gaddarraa dubbanne sanirraa kan ka'e baay'ee takka waa'ee kiyyaatiif jecha baay'ee rukutanii baay'ee tumame baay'ee miidhame mana yaalaa geesseetiin ammaan tana dhufaniyyuu aboo callisi kiyyaa callisii ba'u bakki isa itti tumamsan kaameeraan ganda san keessa ni jira. Kaameeraan aramni yoo deebisteef kaameeraa sanillee ka baafnu ta'a. Maaliif namni kun maaliif kana godha namni kun yoo ta'eyyuu maaliif kana godhu danda'e? Haatiin isaa halkanii nama ta'e hin beekamne rakkoo guddaa irraan gahe. Wayita yeroo inni isa tuman sani waa'ee yaaddoo maaltu si naqe yaaddoo fi haadha manaa isaa gidduu maaltu si naqe warra yaaddoo doorsisus maal si galchee jechaan turanii. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya waa'ee niitii kiyyaa garam deemaa jira jennee yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf ani akka kiyyatti silaa ana dhufanii bareeda ture. Maaliif amma mee mucaan sun gurbaan sun mee maal balleessaa maalii qabanni inni akka nama tokkotti isittis bilbilee ijoollee ta'e keessatti deebi'adhu obboleettii jedhee ture. Inni kun badii qaba yaaddoo si bira dhaabbannaa yoo jedhe badii qabaanni badii qabu akka kiyyatti. Nama beekutti badiin qabu. Ana silaa ta'ee baay'ee takka bareedaa ture. Anamma dhugaa dubbachuudhaaf isiin anaaf haadha manaa kiyyaati, haadha ijoollee kiyyaati. Yoo ana tumsiifte amma isiin ana yoo tumsiifte iddoon oseetu hin jiru. Namni hundinuu ufuuf jaafirraa ari'a. Yaaddoo si biraan dhaabbadhaa obboleessa kiyyaa yoo naan jedhe rakkoo jira. Jarri kun jarri arraan tana dhuftee ibsaa kanatti ibsaa rukuttee ibsaa kana goote kuni mee nama isin nama dhiira ana bira kottanatti anuma biratti anuma kun warra xiqqaa isin fuula keessan fuula dura isin taa'ee isinitti haasawaa jiru kan viidiyoo kanallee akka isin daawwattan hin beeka dhibbatti hin beeka isin nama jedhaniiti kotta anatti nama akka ibsaa doorsisuu dhiisa nama akka raajuu doorsisuu dhiisa. Yoo dandeessan anatti kotta. Yoo dandeessan bahaarin dhaqa. An dhugaa dubbachuudhaaf ilma namaa sodaadhu. Anummaan qallaan isin laaltanii argitan kun ilma namaa sodaadhu. Gonkumaa ilma namaa sodaadhu hin beeku rabbi malee. Warri arraan tana gadi baatanii fuula keessan dhooyfattanii halkan gurraacha. Rabbi waan ifaa fi gurraacha uumeef beeytanii. Ifa keessa deemaadhaa itti dalagadhaadhaa itti hojjedhaadhaa itti guddadhaadhaa rabbi wanni ifa kana nu uumeef. Deemaatii nama doorsisaa jenna. Isin deemtanii dukkana gurraacha keessa deemtanii ilma namaa tumtan. Isiniin kun sammuu takkallee hin qabdan sammuu takkallee.
Namni isin tumtan kun ilma Oromoo akka keessaniiti. Xiqqollee isin mararu biyya Oromaa keessa jirtan. Wayita Arabni akkasitti dhuftee irraa isin ariite Araba jalaa baqattan san isinitti hin dhagamu silaa Araba kana taate xiqqoo tokkuu dandeessan. Shugguxiidhaan mataa si facaasa. Sammuu akka namni qabuu kana takka illee hin qabdan. Akkamiin nama tumtan? Oromoon Oromoo arrabsuun, Oromoo tumuun, Oromoon Oromoo ajjeesuun nuuf silaa salphina. Silaa wanni kanaa kun nurraa dhaabbatee bareedaa tokko ture. Maaliif abbaa manaatii fi haadha manaatii kan waliin bu'e. Nama biraa maaltu galche? Yoo dandeesse haasoftee manguddummaadhaan dubbii isaanii gidduu isaaniitti xumurtee walitti galchuu. Yoo dadhabde immoo dhiisuu. Wanni guddaan wanni gabrummaa tana matarraa kaasee miira nutti hidhe gandummaadhaan wal qoodu. Gosaan wal qoodu. Sanyii kiyyaa sanyii kanarra jabaa, sanyii kiyyaa sanyii kanarra dhiira, ganda kiyyaa ganda kanarra dhiira, ganda kiyyaatu ganda kanarra barumsa qaba. Rakkoon keenya guddaan kana. Ilmaan Oromoo kana dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan Oromoo baay'ee takka ittiin fiiguu ittiin ariifadhu. Warri arraas baatanii ibsaa harka keessa itti baaftanii ibsaa tumtan, ibsaa rukuttan. Warri kun isin dhiira dhugaa dubbachuudhaaf isin dhiira. Mee nama siin jedhaniiti anatti kottu. Nama siin jedhaniiti namooma guutteeti anatti kottu anatti. Maaliif miskiina tumtan miskiina ijoollee guddifatu. Anis illee akkasumatti ijoollee guddifadhaati. Maaliif rakkoon kun wanti kun anarraa ka'e waan ta'eef anatti kotta. Yeroo baay'ee kun kan inni dubbachaa ture namicha na doorsisaa ture sana. Mee ati namaatii sa'aatii kana kottu halkan hin deebiniitii guyyaa kottu hin jedhee badii miti kun. Bareeda. Guyyaa dhufee ana haa qabatu. Yooni nan firaan dhorkuu dadhabee jalaa ciisaa na tumu rakkoon qabu. Dhiirattuma. Ammoo namni dhugatti namni dukkana keessa nama tumu dukkana halkanii keessatti nama tumu dhiiraa miti. Nafxanyaadha sun. Dhiira jechuun gabaa bilisaa guyyaa kana walitti bahee akka barbaadu wal godhu. Dhiira jechuun sani. An dhugaa dubbachuudhaaf warra ololtuuf gantuu joobiraa kanaaf jecha cuuphee takkaa baadhadheen beekan kiyya keessatti. Amma har'a uummata kanaatitu nama if godhee halkan gurraacha mee akkamiin namni halkan gurraacha nama tumu? Dhiirti guyyuma walitti as baatee wal akka ho'itti lafarra yoo dandeesse. Halkan gurraacha nama tumummaa jechuudha. Warroonni waan akkanaa kana hojjetan biyya namaa jirtan yoo qabamtan hin baatan. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya mucaa san baay'ee takka miidhamee yaa Oromoo keenya mee maal jenneeti amma yoo inni du'ees piraankuma jettaniisin yoo gurbaan kun ajjeefames du'ees piraankumaa keessa jettan mee maal jechuudha wanni kana waan isan arkiniif piraankiidhaa jechuun keessan ni danda'ama. Namni sun ammoo silaa dhufee an akkasii rukutanii ana miidhanii iddoo takka bareedaa ture daawwattoota hordoftoota keenya. Salaamu alaikum warahmatullahi